Wako Gutu Airport. Welcome to Bali. Wako Gutu Airport. Welcome to Bali. نكو بالجيزين على أستاذ من التاني. Guys, malah katakan array jauh pada tak kena ngolah cerita ni. Nagi kami pagi maaf ni. Subhanallah. Sheikh, assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Deh guys, aku tinara beri deh cura. Wait lah ajar nama hula. Guys, malah katakan array jauh pada tak kena ngolah cerita ni. Nagi kami pagi maaf ni. Subhanallah. Sheikh, assalamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Deh guys, aku tinara beri deh cura. Wait lah ajar nama hula enak fakat. Ma bochan guys. Ma bochan. Ji bocha. Malte malte. Biji lagi kami. Biji lagi kami. Nanti. Apa ni bang? Hi, Hobsa. Thank you. Get it to me. Guys, mashallah ja network hinna kabi. Network hinna kabi bar. Network hin hojjetan jiru sa? Guys, waanuma shahada qabadina gootanii barnagiyaami isin fayya qabdanii. Balaan buute maal inni sila? Rabbi sodaadhu akkanumatti uffata warra jee yoonni isu jiru akka. Okay.
Nakku balchisina Allah ustaz nangitani. Guys, maal akka takka arra ijaa uffadhee takkana godhaa jirtanii. Nagaa mi fayyumaa fi mi? Subhanallah. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear guys, akkatti narraa bareedee jechuudha. Way ilaalaa jira nama hulaa dhedheena fakkaate. Maa boochan guys. Maa boochan jiboichaa. Maaltu maal ta'e? Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki? Akkam? Gudi. Fayyaa gudi tanya. Pasti berung. Fayyaadha. Jirra maki. Maal godhaa jirtan? Kuno nama ini maki as gubbaadha. Barreeffama osoo hin beekne kunoo asii nama arrabsa. Barreeffama osoo likkitti hin barreessine dhufanii asii nama arrabsan gowwaa jedhanii. Naan galee. Naga Maal nama si arrabsee yookiin yaa nagaan qaba. Barmaki irra nu tumani. Na arrabsa maki sirriitti qabarree hin beekne gowwaanaan jechuuf waaw lama kan godhini akkasitti barreeffama irrisaa barreessaa. Neetworkiin kiyya hojjetaan jiru. Sagaleen hin jiru maki. Neetworkiin akkami amma? Amma akkami? Neetworkiin kiyya sirrii miti bakka. Ulaa banu. Amma. Maybe mana kiyya. Jira bar. Bira gamana dhage. Annam tokko. Dhaafani bira. Nama rabsite naan hin jedhe anillee rabsuu barbaadee miti dhiifama naa godhaati wallahi rabbiin na arga yaa rabbi naa dhiisoo nan rabsillee wallahi rabsuu barbaadee miti garuu wallahi sirrii miti obboleessa ko wallahi dogoggorteetti baala akkasatti daa'ima goote bar daa'ima gochuun sirrii miti wallahi si rabsuu barbaadee miti wanti rabsillee dhiifama naa godhi garuu ati faaraadha wallahi ati faaraadha waan tokko hin beektu wallahi akkasatti namatti hin deeman wallahi naa waltajjiirra jiruutu ati natti dhufte akkasatti waltajjii isaa dhiiseen qalaa jessikaa nanaare akka waan beektu akka waan laayivii kiyya irratti natti deebisetan aare nani jawaadhi akkasatti deemu wallahi billahi akka waan interview na godhu maayikee fudhatee natti fiigeettan aare attaa yesu kar bira maayikee
mana gal. Gaaffii gaafachuu dogoggora hin jenne laayyaa biyyaa. Gaaffiin sirrii garuu akkaataan akka daa'imaa godhee akka sanatti itti fiigu Jawaar nama hayyuu tokko jaallattanis beekachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkaataatti waa nama gaafattu barbaachisaadha jechuudha. Maayikiidhaan gaafatama seerri isaa bilbila dhuunfaa fudhattee irratti intarviyuu goota osoo hin taane seerri biyyoota Awurooppaa keessatti ta'aa jiru maayikii afaanitti qabattee goda sana dhaabattee jawwishaa itti boogalee ko habiibii thank you galatoom gaafatta malee aayifoonii gabareen Itoophiyaa keessaa bitataa jiru irratti wallaahi billaahi aayifooniin kun na bira jira jechuudha takkaan fayyadamu wallaahi billaahi aayifoonii argaas hin jaallu gaalaksii jaalladha wallaahi billaahi wallaahi billaahi aayifoonii kana gabaree qabataa jirti nanaare wallaahi billaahi dhiifama naa godhaati gurraacha thank you galatoomaa boogalee ko wallaahi nanaare warabbal kaabaa maal daa'ima tokko akkamitti dhaqee nama godha kun kototaa'uun aboo ijoollee UK nu yeellaasiftan kaleessa wallaahi isinirraa qaafadhe wallaahi warra UK ummata faaraa maa waliin gorsisanuu qoy hiriyaan qabu maa nu yeellaasiftu qoy Jawaariin mormuu rakkoo hin qabu bara Jawaariin mormii rakkoo hin qabu yaadni isaa siin ta'u rakkoo hin qabu adeemsi isaa siin ta'u rakkoo hin qabu garuu akka daa'imaatti itti adeemuun hin bareedu taraa kee gochuun faaraa kiiloo 10 na al arrabsa arrabsi na jedha yaa rabbi rabba kooti nama na rabsu hin jedha dideer nan araayira wallaahi billaahi utuu waan akka kanatti intarviyuu natti deemi nagaan na biraan deebii wallaahi billaahi ija isaa keessa natti quba lama ija keessa kaa wallaahi nan aare wallaahi mucicha illee barbaade hin dadhabeemii kaayyoon kee maalii dhin gaafa dhede warra barkaaba nan aare wallaahi maal akkana faarumamaa oo faarumamillee jechuudha yoo faarumamee akkanatti ilaa wanni isin hubachuu qabdan warri Jawaar jibbitan gaafii isaa sirrii dhawattan wallaahi utuu dhugaa argita dhugaa balleessaa jirtu rabbicha keessa na qabu baaloo Jawaar akkam dogoggoraa jiraate akka daa'imaatti kaameeraa bira darbanii aayifoonii tokko viidiyoo waraabaa aayifoonii tokko Jawaar qeerroon biyya keessaa fi biyya alaa dhumaa jirti maal jettaan rakkoo cimaa keessa jirti miiri Jawaar jedhe hayyeellee akka waan dhasee wallaahi sinuu yeellaa jira wallaahi hayyeellee maal akka faarumoo miiri Jawaar achi keessa fiige ma Jawaariin hin beekna akkam jibbine Jawaariin beekna Jawaariin akkam jibbine beekna gaayis hin beektanu libboo ijoolleen aboolota biyya silaatiin beektu ijoolleen biyyoota Awurooppaa kana keessa jirtan wallaahi billaahi inaantee faaraa naachuu kotota naartaa jirtu wallaahi waa hin minaa jedhaa wallaahi billaahi akka sansalata kuteen akka botti lixeen bara Austraaliyaa Mediterraaniyaa irra bahe warra Awurooppaa seen wallaahi billaahi warra miilaan Awurooppaa seen kaa dadhabne bar wallaahi araadum wallaahi billaahi tamaariin kutaa lama biyya keessaa kan akka gurbaa kana gabaa geessite vinyootti keessa gurgurti nanaadha heragaase deedan kaa baay'ina bara daraare wallaahi waa bakka itti namatti deeme waan galatoo biyoo galee kolfaadha akkanatti namatti deemuun qabu amma oolonni Suudi Arabiyaatti deemu warra miilaan baararra bahe oolota jechuudha. Oolaan Suudi Arabiyaatti dhaqee namatu miidhee Ameerikaa keessaa ergamnetti kennamee dhaqee qabee namatu oolota Suudii sana beektu biti oolota Suudii sana. Dhaqee namatu miidhama. Oolonni ennaa barri itti baname Suudii keessaa hin fiigan nama bira ga'utti. Mana bira ga'utti hin fiigee dhaqee nama qabee oolonni. Gaddiisi jedhama nama oolaadhaan. Oolicha immoo fiigaa kaambii isaatti deebi'e jechuudha oolaan Suudi Arabiyaa. Oolaan sun amma maal godhee UK dhaqee jechuudha. UK. Ayi daa'ikii wanti isin nama hin goone hin jiru. Ka Jawaar deeggartus na jaalladhuufi miti nan jaallatin booda akka ta'e namoonni mitu nan beekaa dhugaan dubbadhe jaalala sirraa barbaadee miti wallaahi billaahi rabbiin na arga sidii galee an jaalala Jawaarii fi na jaallatee miti wallaahi anutuma mililikii nama sa deeggaru sa mormu waltajjiirra jiraate yoo gaafatte yoo gaafii barbaadde seera qabeessaan nutuun tuffatin gaafii gaafatte miti seera qabeessaan gaafattaa jechuudha sidii galee seera qabeessaan seera eeddee gaafatte utuma mililik qabrii ka'e. Akka daa'ima tokkotti immoo miira Jawaar jedhee miira Jawaar rukutuun moosayyuu tokko immoo gaafa dhahee Jawaar waan dubbisu barbaade dhaqee harka dhungate deebi'e inni UK'tti miti ammoo ijoollee UK kana wallaahi ijoollee UK kana rabbi sira qajeelchu inni harka dhungate sun UK'tti miti
Warra UK kana dadhabde wallahi boogalee ko habibi. UK da biti moo Oslo Norway daanni warri Norway qaxalii dabar. Suleiman artist Umar Suleiman tachi jirti warri Norway balaa. Warri Norway dandamtu warri qarabtu wallahi billahi. Kana ka artist Umar Suleiman bara akkasitti jawwaariin ogaa fi gaafatelle ulfaadhu mooti. Akkasatti gaafatta sidii galee. Wallahi billahi warri Norway sammuu barate qofa. Wallahi sidii galee mee gurbichi amma gurbicha kana narrabsu wedheen didee nana arabeeytu. Ana kabajan qaba jawaarii jechuun kabajamuu qaba jawaar. Abo oolota amma oolota gara UK tachi yaa'e kana Miilaan achi yaa'e nama kabajuu qaba. Anuu kanan isan beekne dhalachuu isaan beekne oolota UK kanan barachuu hin beekne oolaa UK keessa jiraachuu kanan hin beekne oolaan gaafa marga nyaachuu eegale marga isaa dhaqee UK itti afaanii baase jiraachuu kana eessan bareenu jechuudha. Sidii galee. Wallahi billahi oolonni UK keessa jiraachuu kana eessan bareenu. Warri waltajjii sana gaggeesse fayyaan oolota hin marranne malee. Itti gaafatamaan koreen hundinuu oolaan. Oolaa Suudiiti. Wallahi buloota oolota Suudiiti. Baa koreen illee dhiisiin jedhuuma. Where are you bro? Bro. Abo